أنت فالنتين سيدرس بجورو مقام جمرك انت تاب 2 مليون النقبة. Thank you very much. Take appreciate all my professional family. Happy Valentine Day. Happy Valentine Day. Yeah. يسمال بدن بيسمال انت ماتي. يسمال كم بجورو نمكمو. Happy Valentine Day بيجي كله. Thank you نيوندم. Happy Valentine's Day. لولد تاچو. تندوج. Happy okay. Valentine do you too. አራም ወይኔ ወደ ነገር ተላግሯል። ምንድነው ያልከው? ቫላንታይን ምን? እንግዲህ ከኔ ነው የምሰማው። እኔ እንጂ ማንም ነው። ሃፒ ቫላንታይን ምን? ፋሚሊ ታፕ ያው ቅድም ስትዘናጉ እየነገርኳችሁ ማይ ፕሮፌሽናል በአላህ እየነገርኳችሁ ነው። ሉክ just and immediately I am log out. Look ታው እያልኳችሁ አይደለም ማመላችሁ ኔቨር በቫላንታይን ዴይ ለማስተላለፈው መልእክትና ሜሴጅ ኢሞሽናል ላችሁ ታች ጠቅስ አረጋችሁ ተዘናጋችሁ። እባካችሁ እዛ ያላችሁ ማለት ነው ማይ ፕሮፌሽናል ማቲጋም ካላችሁ እና ኔጋ ታፕታፕ ያስፈልጋል ትንሽ። ቴንክ ዩ አዲሱ ወላሂ ለኔ በጣም እንጸጋን አዲሱ እነማም እንጃ ኦል በጣም ለኔም የምታረጉት ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አሜን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አሜን። ኦኬ ደሰፋ ጋይስ በጣም ብዙ ሰዎች በጣም የሚገርም ነው ሄልፕ እያረጋችሁኝ ያላችሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች 372 ሰዎች አለን። ኤቭሪባዲ ደብል ታፕ ሼር። በቢጫ ቫላንታይን እኔ አይቻላቅም። ቀዩን አትሊስት ለሱ አስታት ማንገቻ ታርገው አንተ ከረባት ያረከው አራት የተለያየ አንዳንዳው አራት ፍላወር አድርጉልኝ። ፍትል እንግሊዘኛ ቋንቋ ሰውየው ደፋር ነው አይሰማል። ኦኬ ዌልካም አራት ፍላወር ቴንክ ዩ ማም 3 ፍላወር ቴንክ ዩ ሰሚራ 2 ፍላወር ቴንክ ዩ በረከት 1 ፍላወር ሉክ ማይ ፕሮፌሽናል ፋሚሊ አላሁ አክበር። ምን አይነት ውነትም ፕሮፌሽናል ምን ደነገጥክ? አታፍጥጣ። በጣም ብዙ ሰዎች በመገረምና በመደነቅ ምንድነው ማሜ እሷ ቢጫ አንተ ቀይ እና ነጭ ምን what is meaning what is feeling what is message አላችሁ ብዙ ሰዎች እመልስላችኋለሁ። ምን ትሰማዘው ብለህ ደብል ነው ፋሚሊ ቤካ ዌልካም ሰላም ሰላም ብያለሁ። እንኳን ለቫላንታይን ዴይ አደረሳችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በአንተ ምክንያት ይኸውልህ ደብልም ሰዎቹ ምን ግራ አጋባችሁ። ደብልም እንዴ ብለው ውስጥ ቢጫ አልበሳ አምጥተህ እሷን ምን ተንተባ ምን ነው አይኔ እንዲ ያለ ምንድን ብታየው እንዴ ባይስ ምን ችግር አለው? ገረመከ? ምንድነው የምትለው? ሰውዬ ጤነኛ አይደለም እንዴ? ለምን አለ? ምን ለምን ታያለ? ማለት ምን ነው? በጣም ብዙ የምታየው ነገር አለ። አለ ምንድነው? በጣም ብዙ የምታየው ነገሮች አሉ። በቅጣት ነው የምንጫወተው። ይሄ ጋይስ አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይጀምራል። ቅጣቱ በ5000 ነው። መራቶ በላይ የሆነ ሰው ያወራል። ሶስዬ ወስታ ገብቷችኋል? ቅጣት አፋን ቁርአንንማ ቁርአንን በየው ነመ ቁርአንን ዋኑፍ ቀረኤ ጆሌቴኛ ተፉልዱራት ይልፍለ ቡአቡ ሰጀተን ኢሲንሌን ስላ ኡልባተኒ ኸይሪ ረቢ ሲኒፍ አፈኑ ወጉፉ ለሳ አገርተኒ አቺን ጅረ ኩመለማ ፊ ዲበሽን ከፈሌቲን ታአጉ ንጄ ኑቲር ጎጉሻን ተምሲኒ ራኸፈላ የቹኒን ኢሲኒ ረጅራ ቱረ
garuu afaan oromoo warri bartanii as keessa deemtanii ijoollee teenyaas nurraa rakkitan warri ana malee hin tahin jettaniitillee wallaahi maqaa namaa balleessuudhaaf qophooytan jara keenya kabiyya keessa taa'ee waan nu gargaarullee akka babaaftanii nu harkaa nyaachiftan warri nu godhaa jirtan please dhaabbadhaa itti dhiisa muhee karaa mubaarak waldaya biyyaa keeysin amantan suuta kajaarrattan ati asiin baanaan nama yuusi amanaa ani iddoo takka dhaabbadheeti ture waa gargaararra amma aadaati yetti deebi'e gargaaruuf garuu gunifi dhufaniituma nama guddaas kana mataa keessa dhawu xiqqaas mataa keessa dhawu sawaan kiyya kana yooniin bakka biraa islaamni ni jira sadaqaa kannani kanne hoo ja'anii namni kan akka akkasin ta'ani dhiisaa namoota hedduu kawaa kan nu ifirraan arihina gurraaf qusadhaa afaaniifillee qusadhaa sheekha roobee anaatu je'een anaatu silaa rispoonsaraansi godha je'een ammallee irra deebi'eenii godhaa fi dhiisaadha. Haadatiin haadha Rashiida wanti gootan amma ajandaa kana jijjiiraati ajandaa mubee wanti biraa qabaatan isatti deema. Wanni biraa wanni qabu waan sana keessumaa dubbanna jenneerraa. Waa'ee tapha keetitti deebi'e yookaan immoo waan akkasii. Waa'ee tapha kootii guyyaa lama tapha akkuma beekamu yoo danda'ame uummanni itti qophaa'uu taaptaabiidhumaan illee itti qophaa'uun dirqama kennaa miti taaptaabiidhumaan illee haa yaadatu wala yaadessinu wala yaadachiifnu uummanni kun keessattuu karaa kootiin milkaa'uun qaban yoo hin dandeenye immoo waa tokko rakkoon qabu mo'achuunis mo'atamuunis wama jiru. Oye sodaadhiis mo'ata. Inshallah. Mubeekiya abshiri sodaatini Oromoon guutuun si waliin jiranii waan dandameen hundi kennaa waan aga dandeenyeet waliin jirraa inshallah ijoolleen Oromoo hunduu akkasii fiduu ka jiran hubadhuuti wanni gama keetii namileen si cabdu yookaan nullee cabdu hin jiru abshiri wanni Oromoodhaaf daladde Oromoon an akka kootitti yoo dhugatti onna jedhan asiidhaan jazaa kan keessii kafalan jedheen abdiin qaba. Rikaardii takkaa cabeen beenneen caba waan jedhuun abdii irraa qaba Oromoo biraa. Ijoollee hedduu sabboontota hedduu ciccimoo nu keessa jiranii hundaafuu inshallah nama gaggachaashii Mube assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama galchi okay. Qajeelfama wayiitiin qaba. Namoota hawaasa keessatti waa badiin biratti argamanii hin qulqullaawin hundaa'u mana kan kee kanatti hin keessummeessin takka jedhe. Hamma qulqullaawee hawaasa keessatti maqaan isaa bakka rakkoon jiru hundaa'u dhugaan dhibbatti bakka jiru argamu mana kan kee qulqulluu kana nu duraa hin tureessin kun akka dhaamsaati lama. Kanaafuu waan kana firraa eegi namoonni bakka biraatti hawaasa keessatti burjaajii adda addaa uumanii asiin uummatatti gad deebi'uu fedhan jiru waan ta'eef kana hubannoo keessa galchuudhaan namoota akkasiisan akka bakka hin kennineef siin jedha galatoon. Ulfaadhu ayyee tole. Miina. Ayyee jirta. Jirta Mubee. Jirra wallahi. Jirtuun. Akkami qophiin? Qophiin waan ganama jennisan ganama mogalgala jennisila waan akkami akka kennuu dandahanii namatti himu tokko jedhe waan ammoo irraanfadhee in hima siin jedhe immoo namni tokko dhugaa dubbachuudhaaf iskiriinii taabii akkam akkatti godha nama beene jira kana beekta iskiriin taabii makanaayyuu iskiriin taabii kana ittiin wallahi namni akkasiin jiraan hin beeka. Obboleettii keenya nama akkasii yoo argite dhiifama guutakka nama akkasii yoo argite waan xiqqa wanni inni godhuu danda'u
rabbiin ol qabee harka rabbi haa kadhatu rabbiin waa rabbi nu moosi jedhee Laa. bakka qaba. Asuma irratti itti jechuun itti himuudha. Akkamitti iskiriin taaptaappii akka itti godhan wallaahi dhugaa isin jaan waan argeefi. nama reef ol seenu fayyatu iyyuu hin beekne ani iyyuu Wanti Oromoo. Ishiidha waan. Qoyi kasi Jallake. no wanno jechuun maal jechuun no heart jechuun maal inni I heart jechuun maal ingiliffaan biyya faranjii keessa jirta. I heard Biosinje. I heard Jemo. I am heard Je. I heard no dhaggeeffadhu listen to me. I not playing na dhaggeeffadhu sorry I not playing now. I heard not heard malakata I now garuu ni maal jedhe I heard Jemo. My heard Je. Yo my heard Sinje. Onne Sinje Sinje. My heard yo Sinje. Dubbisi barreeffama. no I my heart is I know my heart is what I mean for my heart now. Ana makariba ERHEAR. She don't can just leave it is. Okay, akajate. Kono anibar mashallah warri nordo fundi smart kira jolen ki warri biyara ballen warri diaspora len ingilifa akka bishani dubbisan amma na dukuba inta baddu singe wa khadatte tabadeteni Na dukuba inta baddu. amma na dukuba inta baddu singe I heard Ani jawaadha siin jedhe hard or hard no. Bakka dhiisaa yoo hin beekne ijoolleen na jalaa kun itti dhugaa rabbi na salphisuu malee wallaa takkittiin keessaa faayidaa qabu. Heart jedhara heart. Qubee isin dubbisa haayidha ingilidha afaan oromooti haayidha arri irraan immoo tii jira jechuudha heart. Ati jaarmanii dadda moonmoonii malee waa takka hin beektu ati qoyi bakara. my onne sinja chujra my head janan onne tiya what that is English, you know, me talking English, you know, understand. Jaarmanii dattee qoyi Germany dattee luka. Okay, no matter. You sit down at a casite tao. Inni ammo you washing your leg. Give me water. Okay. You see me? I wash. Okay, I wash. He wash. Okay. I wash. Man, God, I heard the I wash. No, this one. You know. Look me. Yeah. You stand up. Give water. Okay. In the Canada, your Wi-Fi, I washing leg. This Wi-Fi is very easy English. Stand up. You stand up. Okay. Me stand up. Yeah. Okay. Okay. Me stand up. Okay. Go coming in water. Give water. Go get the water. Okay. Me go get water. Okay. Sukari dibbana gali abaaboo afurii naa guuta makana nyaate. Min aanat mataa jabaachuu. Come sister abaaboo lama.
Your Wi-Fi is this very, very, very jabachu. No good this. Your husband. No. Look You, what you very book. Allah Rabbi. Abi, Garage. Isi no What? karama jette Rabbi. Stupid. What is it? you happy now? Maal jechuudha Ingiliffaan luka fi bishwidi luka miici jechuun maal jechuudha Ingiliffaan na hima yookaan jala seetaniin kolfina. Habibi, Habibi, yeah. listen to me please. Okay. I respect you. Yeah, respect You too. go give me water. Yeah, this water, give you. No, why akkamiti luka ramiici da isin you washing your Wi-Fi leg. Oh, we don't have water too much. This is only last water here we have. Last water. No, this is not good. No. This is the last water we have. Go come water, give water. Shop, me go shopping. Go water. Why you shopping? We don't have water. This is not fair. Asgara wata Hamza. kafarres wata ka support na good. Fayda manki da man. Habibi, your gurra kabachu, your this open or no close? Close. Ah, okay. Yeah. This close, okay. This this very close. This is you very mata jabachu. Me, this one not working. This one working. Mata na lukku rabbi ke mal ma dai barresa fin barresa tan sin jala kana to biye nya da sin arfan Canada ya ne sa arfan ne ta sa mata na nya ta nan alhamdulillah ana baghi ya ya qata Hamza. Habibi, wait a minute. stand up, wash leg your Wi-Fi. Wait, Habibi. Give me 1 minute. Join, yeah. Join back, yeah. Serious, Call. you're not good. No, Magari. I block you, serious. Why? Why you no wash your husband Wi-Fi? Because, Eb, shame to wash feet. How? Why you shame your Wi-Fi? Why you shame? We You don't have washing water problem. your Wi-Fi leg is this shame? No shame. This is very simply your Wi-Fi. Why you shame? If I wash my Wi-Fi, it's not gonna work. The internet is gonna close. You. This one is the very jabacho. This birat. This birat. أعوذ بالله من Look. الشيطان الرجيم. If I wash my Wi-Fi, the internet is gonna stop. It's not gonna work anymore. You understand? Okay, go give it flower. Yeah. Give flower. You Jimbil Patu give your Wi-Fi. Give flowers to my Zing. Wi-Fi. Yeah. Okay, 1 minute. From the shop. Why you shop? You only shop. Why every time you shop? Why you shop? Which flower she talking about? Okay, flowers. Okay, 1 minute, yeah. Why you matana o etabaki ya Nami tayo argate jeda jala galetin kissing illa tallatu male wata ka kenne himbere tap godin be rabbi ka namus. Oh my God. Which flower she talking about? I don't know. Ask her which flower she talking about. Give me flowers, come on.
Right. No, I can't put flowers in it. You don't have flowers there. Yes, we do. It's up there. Where? Up there. Here. Here. All this is finished. Happy? Mate waan nyaatu fidee dhufe. A'uuzu billahi min shaytaani rajiim. These all flowers we have. Habibi. She's giving up. Oh! You know flower. Okay. Maganaya. Go. Habibi. أعوذ بالله ربي أفوفدت أعوذ بالله أبغى أنا كهمزة أبغى اسمه همزة أبغى ربي غوغا زي flower not good okay no matter you Jimby Fachu give your Wi-Fi this Okay, this. Habibi Jimby Fachu man jira What does mean you be for you? What does this mean? What is getting for you? Probably we just. It's not English. man najira ya kulile wala ummata mata qorario Jimby Fachu yachu man jiran I don't understand Canada language. It's not kind of the language. tambarka Ingilifa tambarka kin amarifa bar tambarka ki yachun amarifa tambarka ki From Sudan. tambarka kin amas gattaida sit down nille taida ujole na jala jetsu nille ummat You mean hell down? No. miskina hiya sabich anna jala garab wata ka Ingilifa ke sankaban You lose me, your mom. انزل تحت ها Tell it to my mum. She's boiling now, so she could help us out. No way. Yeah, man. Where's your mom? ما جاتو جنبي الفتو جاتو ما برها Jimbo Fachu, what does mean? harcen sabkoda dibadde Come on, guys. eh والله رقاية جنبي الفتو Why you go flowers? وهاكي يا جنبي الفتو تقرسيسو مالي No, we're not laughing at her. We're laughing at the jokes she said. Flowers, these are. suma argee muka gogaa baadhatee deema hamzaa kiyya jedhee duddina cite gaafa duraan jalqaba dhufe san argitanii miti suma dhufee muka gogaa kana baadhatee deema dhaadaa jara jala argee muka gogaa baadhatee dhufeen inka isaanii bara addaa ummata kana jala argee inni muka gogaa mana keessa xaawulaa rakaayan baadhatee deema daasii fuudheenni Sudanese flowers. These Sudanese flowers, yeah. Oh, Hamza, you're losing now. She's winning every time. Thank you. Which punishment now? There's something on your bed. What's up? taaptaaf godha qixaati keessan gallee hin qaxxaa taaptaaf You're godha not going to say to me, cut your beard. qixaati keessan galle hundi keessan iyyuu taaptaaf godha How do you feel? Brilliant. Okay, Hamza. Punishment. ani hadha malee sirriitti hin kolfine That's saree akkas jala teettee kolfitu maaliif hin barreessirre ingilifa jala kanan mataana nyaata waan barreessin jala kana bara ijoolleen kiyya kun jechuudha guyyaa rakkinnaa guyyaa namni rakkate guyyaa namni dadhabe faayidata kan qabdan amma rammee malkaa kun baqaraan kun jechuudha mee maal isaa qaba yoo jala kanatti ingilifa barreesse dhugaa rabbi faayidata kan qabdan ijoolleen tiyyatun it's funny. You record it.
حمزة سيني your name is not حمزة. سينا سينا Yo, is your name Hamza or not? Your name is Hamza or not? Me Hamza, yeah, Hamza. 1 minute, I coming. I'm coming, okay. Her name is something. Oh, what? She lied to us. She said her name is Hamza. Line is bad. Line is very, very bad. She speak good English. Oh, she just make her fun right now. She speak English very good, someone said. Ababo na gutani, ay jolle tiya bar isi mutiyi ti dabar. MashaAllah. Nice. Tap wala jabada. How are you, my brother? I'm good, alhamdulillah. She's playing, yeah, I know. She speaks English very good. Rameko, thank you. Galato milen chako. Call her, please. Fatma. Fatma. No. Achik abi. Is your name Fatima or Hamza? Na? Your name Fatima or Hamza? Me name Hamza. Your TikTok before TikTok is Fatuma Hamza. Okay. Fatuma in the Hamza. But me name in Hamza. Okay. Jaarsa keessa akkana bakka geettanii maqaatti godhe barmalaati chuba kiyya san qululluma isin argitan san argitanii akkana sa'aatii 24 isa faarsiisa ormatti illee amma gaafa kanaadaa deemeetiin namni na gaafate illee maqaa isaa himadha jechuudha. Hoo maqaa ban qaqqabani. Maaltu beeka rabbiin hin jiraa miti buqqee akkasitti barbadoofte san illee rabbiin magariisa godhun mala hin beekamu jettaa wanni rabbiin hin beekamtu. We already know this. Sudan is you, the one. Come on. Let me call Hamza. See what he is. Hamza, this is last game, yeah? Me sleep. You okay. Now sleep, you wallungachu demtani? Me tomorrow work. Okay, I wallungachu. Okay. Okay, no matter, go. Alright. Okay. Join the live, please. You kissing jabesu, okay? Kissing what? Huh? Kissing. You kissing waliti jabesu. Jabesu? Yeah, you sit arusa kiya. What? Arusa esa godata yurta ramisha. They move house. They move. Bota ko arusa ke TV kan ko bom. Esa godata ta koi. Me, I don't understand. What? What did he say? Okay, then tell him. You, I sitting you all got you, okay? You, okay, go. Okay. Rabbi walid is najala. Ya Rabbi, si anu ma yo ma jar saki ya walin fata jede kana tin jinamiti. Zana jede. Bodre oshini da wala de. Jinamiti shower jari da wala de. Yo ma jar saki ya walin kana leave it ay jinamiti. Tazna na kisu wal goda. Oi.
rabbi akka hawan gabanin bitu oromo jedhu sun kun amma tara dhufe naganoodha man naan jette tun amma rabbi jedha ingiliffii akkana gahu kun maal inni please be up to please you wanted to read the holy Quran for 3 minutes maal jechuudha mana kana keessatti masgiida ijaarraa irratti maal jetti maal jette qoy as keessatti quraana bannaa irratti maal jette qoy artimo maal jette qoy artimo maal jette qoy akkuma beektani istiidiyoo isaa jechuudha waggaa tokkoffaani ramadaana dhufaa jiru kana anuma waliin jalqabe walumaan jalqabne nama yeroo jalqabaatiif tiktok yaani keessatti lakkoofsa tokko haga 20 ijoollee waamsisuudhaan ramadaana keessa guyyaa hojii madaamii duddanu kute guyyaa hojii madaamii duddanu hiraarseetiin jedhe galgala moo isa biratti boqotaa ilaalu luuqiin obboroo sooma qaban obboroo geetu shamarran kenna achi keessa warroonni boharaa turtan rammee malqaa jiraata magaalaa kaayiroo iskendarii asuuq ajawaa miidiyaanii toorkii ni beektan jedhee yaada akkasuma jechuudha haadhatee santanallee simachuudhaani haadhatee santanallee qeebaluudhaani yeroo jalqabaatiif kiisingii yoomiyyuu hin daganne jechuudha nama raawwate keessa rammee malkaa nama tokko maal jechuuf taati jechuun keessa namuu shakkii akka hin qabne ayinaa ni beeka qur'aana feetaa feeti qur'aana feeti si seensisaa qur'aana maa boottireen abba kiyyallee itti naasika akkasuma rammee malkaa jechuudha nama yeroo jalqabaatii fi biyya kana keessatti istiidiyoo akka aslii kana jechuudha kana caala jedheetiin abdadha eebbisiifataa jiru keessaa nama tokko gatii ta'ee fi hundi keessaniyyuu guyyaa Febraarii 25 natti fakkaata Febraarii gaafa 25 tokkoffaa eebba istiidiyoo isaati lammata guyyaa dhaloota isaati sadaffaan ammoo jechuudha tapha qaba jechuudha kiwiin kiyya taloo onnoo jirtu sani Saudi Arabiyaa jirti natti fakkaate nama baay'ee cimaa fi haardiidha. Kanumaafuyyuu bira dhaabbadha.